Ayyaanni Irreechaa waggaa waggaan kabajamu aadaa fi duudhaa Oromoo dagaagsuun cinatti tokkummaa Oromoo itichaa jira jedhame. Magaalaa Adaamaatti Irreechi malkaa sa'aa bifa aadaa fi duudhaa isaa eeggateen kabajameeti jira. Walitti qabaa gumii abbootii gadaa Abbaa Gadaa Rattaayyaa Booranaa Irreechi uummata Oromootiif mallattoo araaraa fi galataati jedhan. Dukkana gannaa hulluqnee booqaa birraa arguu keenyaaf waaqa kan itti galateeffannu araara jaalala tokkummaa fi obbolummaa kan itti labsinuudhas jedhaniiti jiru. Irreechi Oromoodhaaf tokkummaa jaalala galateeffannaadha. Akka abboonni keenya nutti manitti malkaan kun waggaa dheeraadhaaf irreeffatamaa ture. Hora Finfinnee yookaan immoo Dololloo biddeenatu guutumaan guutuutti addaan cite malee akkuma hora Bushooftuu yookaan Harsadee kunillee namootuma muraasanillee ta'u waggaa waggaan inuma irreeffatama ture. Amma immoo yeroo muraasan asitti Waaqayyo haa ulfaatu dhaloonni qubee kunis aadaa isaa kunuunsaa waan jiruuf haala ho'aa ta'een haala bareedaa ta'een uummata kanaan inoo irreeffatamaa jira jechuudha. Irreechi garaa qulqulluu fi ilaalcha fayya qabeessa ta'een irreeffatamaa kan jedhan manguddoonni biyyaa fi haadholiin siinqee irreechi calaqqee aadaa fi sirna galateeffannaa ta'uu bira darbee bakka tokkummaa fi obbolummaan uummataa itti dagaaguudha jedhaniiti jiru. Irreechi nu hiikoon inni qabu nagaa, araara, tokkummaadha, galateeffannaadha, waaqa ofii kadhachuudha. Irreechi Oromoodhaaf qabeenya guddaadha. Irreechi Oromoodhaa humna Oromoon bakka itti wal ga'ee waaqa isaa kadhatu, malkaatti bahee waaqa kan kadhatu, ganna nagaan nu baaftee birraa immoo yaabaabotii fi dhootee fi yaadaa dhoorraa nu hambisi jedhee Oromoon waaqa galateeffata waan ta'eef bakkee Oromoon itti galateeffatu kun guddina Oromoo humna Oromooti jechuudha. Yaa waaqa malkaa uumte, yaa waaqa tulluu uumte jedheet Oromoo waaqa kadhata malee bishaan lagaa waaqa jedheen kadhatu kanuma sabaaf sablammiin sun duudu kadhate duri Oromoon ugaa ilma dhalchee malkaatti bee warrateeti ilmi isaa maqaan malkaa jedhama, Booranna jedhama. Aadaa kana fakkaatu faa qaba. Aadaan teenya kan baddee nu deebi'uudha. Baay'ee itti gammanna, baay'ee dasna jedhee gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Mallattoo eenyummaa keenya, mallattoo duudhaaf safuu Oromummaan kennaa waaqarraa nuu kenname addatti jennee kan jaalannuu fi kan kabajnu kan waaqa uumaas kan itti galateeffannu waaqa uumamaas kan itti kabajnu waan ta'eef irreechi nuuf hiikoo addaa kan qabu Oromoodhaaf eenyummaa mallattoo eenyummaa keenyaati, tokkummaa keenya. Dargaggeessi keenya, shamarran keenya, uummanni Oromoodha bakka galateeffannaa kana hoggaadhaan qophaa'anii bakka malkaatitti ba'anii akka galateeffatanii waaqa ofii galateeffatan akka itti qophaa'ani kan hin jedhu. Kanarratti maali kabajaan jaalalaan nagaan malkaa irreeffatanii waaqa ofii kadhatanii galateeffatanii akka manatti deebi'anii galan dhaamsi kiyyaa qabu jechuudha. Waajjira Aadaaf Turizimii magaalichaatti dursaa garee hambaa aadaaf seenaa obbo Dammaqaa Araddoo irreechi ibsituu aadaaf seenaa ta'uu irra darbee madda turizimii fi diinagdee guddaa ta'uu danda'ee jira jedhan. Jiraattota magaalaa Adaamaa fi keessattuu immoo jiraattota aanaa Awaashin baga ayyaana irreecha malkaa sa'aatiin isin ga'een jedha. Egaa irreechi uummata Oromootiif ayyaana hangafa, ayyaana guddaadha. Ayyaana galateeffannaati. Irreechi Awaash Malkaasaa kuni akka carraa Soodareenis aanaa kana keessa jira. Iddoowwan hawwata turizimii guddaatu jira aanaa kana keessa yookaan immoo magaalaa keenya keessa jechuudha. As masarra biyyoolessaa as jira. Inni iddoo hawwata turizimii guddaadha ta'a. As iddoon hurka Soodaree ho'ituu Soodaree as keessatti aanaa kana keessatti argama asuma malkaa kana cinaatti. Kanaaf irreechi kunii fi iddoowwan hawwata turizimii kun sadeenu hawwata turizimiiti. Galtee ta'anii waliif galtee ta'anii turizimii guddisuu, turizimii yoo guddatamu diinagdee guddisuu keessatti gahee guddaa fi gahee mataa isaa danda'e waan qabuuf walitti hiineet karoorsinee irratti hojjechaa jirra. Uffata aadaa godinaalee Oromiyaa garaagaraatiin faayamanii kabaja irreecha malkaa sa'aa irratti kan argaman dargaggoonni fi qeerroowwan Oromoo irreechi iddoo isaa duriitti deebi'uun bifa aadaa fi duudhaa uummataa eegeen kabajamuu isaatti gammachuu guddaa qabaachuu ibsaniiti jiru. Aadaa keenya jennee qeerroonis qarreenis gabbaanii irreecha malkaa Awaash aanaa Awaash malkaa sa'aa kana kabajaa jirra jechuudha. Dargaggeessi karraan cufaa lafaan cufaa jedhama. Aadaa ofii jabeessuudhaaf namni sabni amantaa hin qabne hin jiru, aadaa hin qabne hin jiru. Irreessa bicha osoo hin taane guyyaa kaanillee aadaa keenya jajjabeeffannee
dargaggoonni hundinuu akkuma amma argaa jirtan kana irreessaaf aadaa ofiitiif uffata adda addaatiif faayamanii har'a guyyaa irraa irreechaa irreeffachaa jirra jechuudha.